Oromoon duudhaa ganamaa gabbifatee jiruuf jireenya isaa mara gadaan qajeelfatee bula. Ititamuu xannoo jireenyaa kuufateen masakkamuunis dhibdee isaa furata. Misooma waloonis waliin geggeeffata. Haa ta'u malee haguma yeroon jijjiiramoota keessummeessaa imaltuu duudhaa gaariin kun hir'achaa fi hawaasummaanis fagaachaa dhufuun waloomnis humna dhabe. Aadaan dhiiga kenna, aadaan faaya kenna, aadaan mallattoo kenna, aadaa waa waliin dhalanne, aadaan teenya tun kaleessa karaa irraa maxxee abboonni kenna, akaakayyoonni kenna aadaa sanaan uduu bahee qajeelchee akka isheen jirtuun hin geeggeeffan nurraa darbanii nu hadhamoo akka carraa taanee waan inni kaayee carraa kana argannee jira. Uumaa duriitti deebi'u bakka kaleessa irraa dhalanne san uumaa fi uumama sanitti deebi'u. Oromoon dhugaa dubbatti, dhugaan gadaan dhuga. Gadaan Oromoo dhuga. Dhugaan ilma Waaqaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa duudhaa ganamaatti deebi'uun beekumsa xabboo ganamaa uummanni misooma waloo isaa cimsuuf horatee qorannoon seenessee caaseeffamaan gurmeessee tajaajila lammummaa caffeen raggaasisee hojiirra oolcheera. Kaayyoon tajaajila lammummaa jedhamee kan kaawwame kun wantoota gurguddaa lama of keessaa qaba. Tokkoffaa dhaloota ijaaruudhaaf. Dhaloonni amma jiru kun ofis dhaloota dhufus akka ijaaruuf. Inni lammaffaan humnaa fi beekumsa dandeettii dhaloota kana keessa jiru immoo Oromiyaa barbaadnu fi hawwinu sana ittiin ijaaruudhaaf. Hojiin kennaa tajaajila lammummaa labsiidhaan ba'u dura hawaasa keenya keessa duudhaan wal gargaarsaa hin jira. Garuu qindaa'ee sirnoomee waan hin turreef hojmaata ifa ta'ee ittiin hoogganamus waan hin qabneef bittinnaa'aa ture. Fedhiin uummanni silaa ittiin gumaachuu qabu sun baay'ee harcaa fi xixiqqaa ture jechuudha. Eeguma labsiin baay'ee jalqabame jechuun nama rakkisaa. Isas dura duudhaa uummata keenya keessa tureera. Haa ta'u malee labsiin bara 2011 xumurarra bahee 2012 kaasee hojiirra oole sun tokkoffaa hiikkoodhuma ifa ta'e akka inni qabaatu gargaaree jira. Labsiin tajaajila lammummaa kan sirna gadaa keessaa bahe keessaa isa tokkodha. Manni Oromoo yookiin lammiin Oromoo tokko, namni Oromoo ta'e tokko hawaasa keessaa bahe akkaataa itti tajaajilu qaba. Tajaajilli isaa sun tajaajila uummataaf kennamu kan beekumsaan, kan humnaan, akkasumas kan waraanaan dantaa sabaa kabachiisuu danda'u. Dirqama lammummaa Oromoon tokko Oromoo ta'ee keessa darbuu qaba. Kun immoo sirna gadaa waliin kan wal qabatu waan ta'eef dhalataan tokko Oromoon tokko dhalatee hanga umriin isaa jireenya isaa lafa kanarratti jiraatu keessatti sadarkaa umriidhaan gulantaa qaba. Gulantaa umrii bira ga'eettis tajaajila kenna jechuudha. Tajaajilli lammummaa irra caalaa misooma walootiif iddoo guddaa kennaa jechuudha. Waa'ee ollaa keenya, waa'ee maanguddoo, waa'ee harka qalleeyyii yeroo dubbannu qaama biraatu deeggaruu qaba, qaama biraatu kunuunsuu qaba, qaama biraatu akkas gochuu qaba jechuu dhiisne anas na hin laallata. Anis gahee qaba jedhee itti gaafatamummaa diriirsuudha hawaasa keessatti. Uummanni Oromoos golee hundatti duudhaa isaa ganamaa mararfannaan simatee humna beekumsaa fi qabeenya isaa gumaachuun boqonnaa haaraan akka saaqamu taasiseera. Waggoota 6 darbee ijaarsa dhalootaa fi misooma waloomaan geggeeffachaa imala isaa qajeelfachaa galma isaas jabeeffachaa dhufeera. Kenni tajaajila lammummaa hammatoo misooma walootiin duudhaa ganamaan kan masakkame yoo ta'u, hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa, ijaarsi bu'uuraalee misoomaa, misoomni hawaasummaa fi hojiin hubannoo uumuu dameewwan xiyyeeffannoo argatanidha. Teemaatik eeriyaa kanaaf adda ba'antu jira. Inni tokko ashaara magariisaa milkeessuudhaaf uummanni keenya
karaa tajaajila lammummaatiin qindaa'ee kan inni hojjetu jechuudha. Humna isaatiin gurmaa'ee qindaa'ee kan inni hojjetu waggoota darban kana keessa biiliyoonaan kan lakkaa'amu biqiluun kan dhaabbate hirmaannaa uummataa keenyaati. Oromiyaa keessatti milkaa'in wanni kun akka milkaa'u labsiin kun gahee guddaa gumaacheera. Hojiiwwan hojjetamaa turan gama afuritti qooduun danda'ama. Inni jalqabaa konshansii uummataa jijjiiruu. Inni kan biraa hojiiwwan tajaajila bu'uuraa qaqqabamaa gochuudhaaf hojiiwwan hojjetaman. Dameen tajaajila lammummaa injifannoo roogdaneessi ittiin galmaa'e keessaa tokko hojii misooma sululaa fi sagantaa ashaaraa magariisaati. Kanaanis madaalli uumamaa tikfamuun wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti gumaacheera. Sagantaa ashaaraa magariisaa hojjetamaa dhufeen maqaa gaariin naannoo fi biyyaa ijaaramuu danda'eera. Milkaa'inni tokko karoora ashaaraa magariisaa kan karoorfame ol akka raawwatamu kan godhe hojii tajaajila lammummaati jechaadha. Ashaaraan magariisaa bu'aan buuse keessa seenaallee deebise uummata biratti. Haroo Haramaayatiin wal qabatee hawaasni naannoo kanaa seenaa guddaa qaba. Jaalala guddaa qaba. Poteenshaalli uummanni kun irraa fayyadamaa turedha. Madda galii isaaniiti ture. Cidha achirratti gaggeeffataa turan. Bashannanni hedduu achirratti bashannan. Kana irra deebi'anii argataniiru. Kanaaf gammachuu qabu jechuudha. Amma waldayni maaxaa baay'een achirratti gurmaa'ee hojii bidiruudhaan nama achirra sochoosuu hojjechaa jira. Hongeedhaan qe'eesaatti buqqa'uun beezadaan dhumuun waggaa kana keessa fooyya'insa guddaadha kan jiru, jijjiirama guddaadha kan jiru. Bishaan cimisuun sanuma namni waggaatti waggoota akka oomisha ture. Bishaan cimisuudhaan waggaatti gudama oomishuun danda'amee jira naannuma gammoojjii horsiisee bulaa keessatti ta'e. Soomni sululaa argee keessatti aadeffamee jira waan ta'eef jecha isa kana hojii bal'inaan kan irratti qabnu hojii misooma sululaatiin wajjin wal qabateetis bal'inaan hojjetamee hawaasa birattis beekamee kan hojjetamaa jiru. Kenna tajaajila lammummaatiin hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa irratti hojjetame bu'aalee galmaa'aa jiruunis carraan hojii uumamee fayyadamummaan dargaggootaas milkaa'aa jira. Qabeenyi uumamaa kuni dargaggeessaa inni buusuu jammare jechuudha. Dargaggeessi akkasiin kan nu hojjennu akkasii bakkeerra dhala jennee hojii biraa barbaadneeti kan nu jiraannu. Amma garuu hojii dabalataa nu ta'e hojii nu uume jechuudha wanti kun asitti ilaalaan sun biqilee mukti kun guddatee qabeenyi uumamaa kun as jiraachuusaa nuyi bu'aa gaarii uume jechuudha. Jarri nu gurmeessan jennaan ammas wal qabannee alhamdulillah rabbil aalamiin funaannees galaarraa keessaayis fayyadamaarraa. Eegee waldee kanatti seennee duraan barnoota dhiisillee karaa barnootaa deebinee ammas deebinee duraan hojii dhableedha. Eegee karaa waldee kanaatti deebinee baay'ee milkooye. TV'n Baalashaayee kan hojjetamaa jiru inni guddaan isaa jechuudha tajaajila lammummaati jechuudha. Uummatatti baheeti biqilaa kana uummata bahee poolii guutee kan ciccitaa dhaabaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf aadaa wal gargaarsaa aadaa hojii kan fooyyessee jiru ta'uu isaati. Bu'uuraalee misoomaa adda addaa hojjechuu irratti baajetaan kan hojjetamu gadi kan hin taane. Iddoo tokko immoo piroojeektii guguddaa akka sanaan ta'e malee saayiziin isaa xixiqqaa kan ta'e garuu baay'inaa fi waliin gahinsa Oromiyaa keessa qabuun immoo facaatinsaa sirrii kan ta'e hojii guddaan kan hojjetame kenna tajaajila lammummaa. Ijaarsi manneen barnootaa bu'uura boruu manneen jireenya barsiisota baadiyyaa fi arjoomni meeshaalee barnootaa kanneen fakkeenyummaan ibsamanidha. Naannoo kana bu'uurri boruu kun hin jiru ture. Kanaafuu namni fagootti dhuunfatti gatii baasii guddaa baasaa ture. Amma ammoo as keessa waan bu'uurri boruu kun waan dhaabateef dhiyootti maatiin naannoo kana jiru dhiyootti argatee gammachuu guddaa itti qaba. Yeroo hedduu waggaa hedduu ijoolleen teenya manni barnootaa mootummaan duraan qabu waan fagoo taateef karaan konkolaataatis waan jiruuf jecha ijoolleen teenya rakkachaa waan turteef hawaasni magaalaa kanaa walitti qabamnee abbootiin amantaatis walitti qabamnee nu mari'achiisanii rakkoo kan akkamii himna jennu nuti amantaanis gahee keenya waan nurraa eegamu waan hojjechuu qabnu jecha jennee nuti abbootiin amantaa walitti qabamnee wal mari'anneen kan musliimaa kan ortodoksii kan pirootestaantii walitti qabamnee guumarii goonu nutis
manni barnootaa kun waan ijoollee teenya ta'eef bu'aa ijoollee keenya waan kennuuf jecha jennee wal mari'annee hulaa takka adda qooddannee ogguu wal taane ji'uma lama keessatti xumurre mana kana. Hawaasni keenya kun yoo waan takka mari'achiisan itti amana yoo mari'achiiste dirqumaan itti dhibiin malee wanni kun dafee hatattama waan ijaarameef waan mari'atamee irra mari'annee manni kun abdii boruu hayyamu kanaaf ijoollee teenya kana ni fayyadaa jenne amantoonni jiru sadii jira abbootiin qabeenyaa ni jirti bulchaan keenya kun nu mari'achiisee waan kana godhuu hin dandeenyu nan ni dandeenya jenneen itti seenne wanni mariin jalqabamte takkallee nama dhibdu. Daa'imman nan bu'uura boruu keessa darban amma kutaa tokko keessa jiran sadarkaan dubbisuu fi barreessuu isaanii barattoota bara kana kutaa 3 keessa jiraniin yoo laallu isaantu caalee argama. Maaliidhaaf ijoolleen kutaa 3 keessa jirtu kun ijoollee bu'uura boruu keessa dabarte miti. Kanaafuu bu'aan nuu fide yoo laallu amma ijoolleen basataadhaa lammaffaa jennu keessa jirtu sadarkaan qubee adda baasuu lakkoofsa adda baasuu dubbisuu shaakaluudha isaan irra jiran abdii guddaa kan nuu kenna jechuudha. Academic wise yoo laallu jijjiiramatu jira jechuudha. Akka godina keenyaatti dhugaa dubbachuudhaa fi gara 1700 ta'an manneen barumsa bu'uura boruu ijaaruu qofa osoo hin ta'in hawaasni keenya jechuun karaa qulqullina qabuun maateriyaala barbaachisu jechuun guutuudhaan tajaajilaaf jechuun oolfatee jira. Kana malees manneen barnoota adda addaa gara 10,000 dareewwan jechuun ta'an suphuudhaanis tajaajilaaf oolcheeti jira. Mana barumsa sadarkaa tokkoffaa istaandaardii isaa eeggatee gara 38 kan ta'an ijaaranii hawaasummaan jechuudha humna isaatiin ogummaa isaatiin ijaarratee jechuun daa'imman isaa akka ittiin baratan taasifamee jira. Manneen barnootaa ijaaruu qofa osoo hin ta'in manneen jireenyaa jechuun barsiisota illee jechuun ijaaramanii hawaasicha keessatti jechuun barsiisaan jechuun iddoo qe'ee manneen barnootaa sanirraa akka hin fagaanne jechuun ta'eeti jira. Ashaaraa magariisaatiin hojii hojjetamee ijaarsa mana suphaa manneen barnootaa daree dabalataa ijaaruudhaan suphaa mana harka qalleeyyii fudhachuu dandeenya. Bajanni mootummaa galiin mootummaa bara sanarraa kaasee amma bara kanaatti jiruyyuu kana uwwisuu kana bira ga'uun hin danda'amu ture jechuudha. Kanaaf riiliifii bajata mootummaafis kenneera. Aragalfannaa hirmaannaan kun sochiin kun bal'inaan gaggeeffamuun isaa bajanni mootummaa kanaaf ooluu danda'u silaa amma immoo piroojeektii kan biraa bu'uuraalee kan biraa bu'uuraalee misoomaa kan biraa akka ittiin diriirsuu dandeenyu carraa kan nu uume ta'uu isaati. Kun hojii barnoota irratti hojjetame kun qulqullina barnootaatiin wal qabate sana qofa tuutooriyaalii kitaaba wabii dabalataa akkasumas immoo barattoota harka qalleeyyii warra yuunifoormii bitachuu dadhabanii dabtaraa bitachuu dadhabanii mana barnootaa deemuu hin dandeenye illee gargaarsi addaa godhamaa fi turee jira. Bu'uura boruurraa kaasee hanga bultii addaallee bakki itti ijaaran hin jira. Egaa manneen barnoota bu'uura boruu jenne qofa yoo ilaalle 17,300 oli kan ijaarame waggaa arfan kana keessatti bu'uura boruu hojjetame baajata mootummaatiin haa hojjennutu jenne waggaa 10 waggaa 15 irraa fudhata. Maaliif bu'uura boruu hojjetame kun naannoo biiliyoona tilmaama maallaqaa isaa yoo baasne naannoo biiliyoona 86 baajata mootummaarraa baasnee bu'uura boruu qofaaf haa hojjennutu jenne hojii misoomaa kan biraa dhaabaa jirra jechuudha. Bu'uuraalee misoomaa damee misooma fayyaa mirkaneessuufis ijaarsi buufata fayyaa, kellaawwan fayyaa dhaloota lammaffaa, bakki tursiisa haadholii ulfaa, manneen qorichaa moodela hawaasaa keessatti hojiileen fakkeenyummaa qabanis raawwatamaniiru. Buufata fayyaa dhaloota lammaffaa akka godina kanaatti 16 tajaajila lammummaatti hojjennu argitanii itti natti fakkaata. Kana jechuun waan addaati nuuf. Mana ekstenshinii fayyaa ijaaruurraa kaasee mana du'a haadholiin keeyyatti deessu ijaaruurraa kaasee nyaata achitti qopheessuurraa kaasee maan keenya ergii tajaajila lammummaa caffeedhaan pirezidaantiin keenya labsanii mirkaneessanii booda qonna irrattis akka jijjiiramuu danda'u. Qonni fakkeenyaaf ani sila isinii kaasu ashaaraan magariisaa biqilaa hammi kun qophaa'u. Qabeenya uumaa amma kana banca iddootti deebisuun kan baala shaayii ajaa'ibsiisaa hamma halkan keessa sa'a 7-8 hojjechiisu danda'u. Sun aadaan hojii qonna irratti barnoota irratti wanti jijjiiramaa jiru. Dhugaattuu kan fuula duratti sabdii nama. Keellaa fayyaa haaraalee 484 oltu hojjetame tajaajila lammummaa qofaan jechuudha. Baajata mootummaatti ittiin dabalatiin.
gargaarsa adda addaa dhaabbilee fayyaa keessatti namoonni biyya alaatii biyya keessatti biyya keessaa hirmaatanii tajaajila fayyaa dhaqqabamaa godhaa jiru. Hojiin damee fayyaa dhaqqabamaa taasisuufis arjoomni dhiigaa tajaajilli inshuraansii fayyaa hawaasaa bitanii kennuu dabalatee hojiiwwan tumsa ogummaa milkaa'inaan raawwatameera. Faltii tokko malee asis gizeen dhufe marfees ta'uu waan dhukkuba koo waan dhiiga fuulanii argan irratti kaffaltii tokko malee qoricha argataa jira. Garuu ana baay'ee fayyade. Ani akka utuu waan inshuraansiin kun hin jirreeti waan lubbuun koo waan biyya duniyaa kanarra jiran itti fakkaatu. Haa ta'u malee gaafa sanaaf ammaaf garuu an baay'een itti galateeffadhee ittiin fayyadameera jechuudha. Ka nam tokkootti yaalamuu ta'eetiin danda'u garuu hamma immoo badaa na fayyadee itti ijoolleen kan koo dhukkubsannaanis isumaan yaalama yaalchisaara hamma wanaatu baasiitiif waan hin dandeenyeef hamma immoo deeggaramnee calalfamnee keessaa baaneetiyyi akka harka qalleeyyii tokkotti badaa ilmoo kootii yaalee ofiifis yaalamaa. Dursumatti yuunitii amma yeroo baay'ee akka killaa fayyaa waliigalaatti kan xiyyeeffannoo itti kennu namoota inshuraansii qaban harka qalleeyyii jechuudha. Sunis immoo yeroo tokko abbootiin qabeenyaa iddoomatti nama 20-30 yeroo itti kaffalantu jira jechuudha. Sana baanee ogeessonni ba'anii yookiin isteenshiroonni ba'anii kadhannee namoota sana irra deemnee gaafannee namoota calalee harka qalleeyyii kana calalan kana calalleetti geessinee kanaaf akkasittiin buusanii namni abbaan qabeenyaa birrii buuse nama kana immoo asitti keessumaa xiyyeeffannoo kan itti kennee tajaajilu akka buufata akka killaa fayyaa waliigalaa kanatti harka qalleeyyiidha. Inshuraansii irraa harka qalleeyyiin gaafa dhuwan dursa laannaa jechuudha. Arjooma dhiigaa qofa haga ammaatti yuunitii 300 fi yuunitii 340 oltu tajaajila fayyaatiif akka oolu godhamee jira. Kun lubbuu haadholee, lubbuu raayyaa ittisa biyyaa, lubbuu harqaleeyyii adda addaa baraaruu danda'ee jira jechuudha. Inshuraansii fayyaa miiliyoona 1.3 oltu abbaa warraa harka qalleeyyiidhaaf bitamee kenname. Abbaan warraa tokko maatii meeqa qaba jedha ilaala. Achi keessa tajaajila fayyaa bilisaan argataa jiru inshuraansii fayyaa bitameef jechuudha. Ulfarraa ilqame kunuunsanii bakka turmaata haadholee ijaaramee achi keessatti akka turan godhanii daa'imni akka dhalatu godhee daa'imni eega dhalatee immoo immoo hojjetaa mootummaa ta'uu danda'a hawaasni daldala adda addaa irra jiraachuu danda'a. Daa'ima sana sirriitti kunuunfachuu dadhabuu danda'a. Kanaaf bakka turmaata haadholee eega ijaaramee bakka turmaata daa'immanii kan hawaasaa kan hojjetaa mootummaa ijaaramee tajaajila keessa akka oolu godhamee jira. Sosochii olaanaa hojii tajaajila lammummaan uumameen harka qalleeyyii hedduuf mana ijaaruun aduu fi roobaa akka dandamatan taasifameera. Innaa bokkaan roobi na yaadda maaltu ganama ka'ee xara gede ani mooriidhaaf onneen kuusadhaa kana innaan badaan dadhaba bishaan waraabuu keessa waggaa meeqan bishaan keessa waraabee dolaan ol gade sharaanii dhadheetaa ijoollee kootti jigadhe yaadda agisee hundaa rabbiin immoo manaa birmatee jira kana fideenaa hojjechiise mana koo. Mana jigaa keessa nu baasanii haatti nu naqan rabbi gaalaal ubri haa dheeressu gaa balburnatti nagaa ubri haa dheeressu haa jiraatan isaan jireenya mataan isaanii ol. Duraan manni nurra jigeeti ulaallama. Akkasitti rabbummaan nu dirmatee mootummaan teenya isaa galatoomtuu nu agartee akkasitti akka harkanitti rabbiin furmaata nu laate. Soofaallee galchanii tiifiillee galchanii. Bara darbe kana hojii kenna tajaajilaatiin manni barumsaa ifa boruu ijaaramee yeroo ammaa kana tajaajila kennaa jira. Kenna tajaajila lammummaa karoorfanneen mana harka qalleeyyii qaama miidhamaa haadha manaa fi abbaa manaa gurri isaanii hin dhageenye mana ijaaruuf karoorfannee bu'uuruma sanaatiin bakkuma amma argamnu kanatti mana kana fakkaatu ijaarree namoota kanaaf dabarsinee kenninee jirra jechuudha. Maatii haadha ijoollee mana hin qabne tokkoof mana ijaaree kennuun waaqa birattis akka dhuunfaattis gammachuu guddaa turanitti dhaga'ama jechuudha. Kanaaf hojiin gaba kan tajaajilummaatti hojjetamaa jiru kun keessumaa manneen barnootaatii wajjin wal qabatee ijaarsi mana barumsaa bu'uura boruu kun jijjiirama guddaa keessumaa daa'imman biratti jijjiirama guddaan akka dhufu taasiseeti kan jiru bakka hundaatti
iddoo hundaatti ganda hundaa keessatti karaa gaarii ta'e yeroo ammaa kan namni ofisaatii beekee hubatee yeroo deeggarsa akkasii hin gaafatamu akka duraa miti namni fedhiidhaan maallaqa qabu kan qaama maallaqa qabu maallaqaan kan humna qabu humna isaatiin kan meeshaa qabu meeshaa kennee akka ijaaramu taasisuudhaan wal deeggarsi guddaan taasifamaa akka jiru ta'uu isaati kan ilaalaa jirru raawwinni biratti jiru kan baay'ee akka olkoo kan taasisallee jalqabarra yeroo ammaa kana namni hubannoo gahaa argateen hirmaannaan uummataa baay'ee guddaa ta'uu isaati kan ilaalle jechuudha. Hawaasni hubatee sadarkaa waan hubate sana immoo sadarkaa hubannoo isaatiin hojii irratti oolmaa isaa sadarkaa sanii ilaalaa deemuun kun fuulduraafis biyyattii keessatti dinagdee kana utubaa kan deemu waan ta'eef wal gargaarsi namaa hawaasummaan jiruuf jireenyi namaa fooyya'aa dabalaa kan deemaa jiru ta'uu isaa kan agarsiisu. Harka qalleeyyiin yeroo rakkatan argine akka duraanii hidhii xuuxnee bira dabarfachuu qofatu hin ta'in isa bira darbine gargaaruu bira deemuu qabna jenneeti kan hojjetamaa ture. Bifa kanaan egaa harka qalleeyyii kuma 300 ol mana harka qalleeyyii 306 ol ijaaramee jira tajaajila lammummaadhaan. Tarkaanfii haaraa hojii tajaajila lammummaatiin dubartoota jireenya ofii fi maatii isaanii geggeessuuf jecha ba'aa baachuun maallaqa argatan boqochiisuuf daadhannoo ba'aan dugda harmeerraa dugda harreetti jedhuun injifannoo milkaa'an galmaa'eera. Horiin naa kenninaa naannanisiis ijoollee kootiin guddifadheen sangaaniin naa qotee jennaanan sangicha sanaanis ijoollee koo guddifataa jira midhaan naa qote sanaan ammaaf immoo kan akka kootii boodarra immoo nan ilaalaa nan deeggara. Namoota kanatti fufiinsaan yeroo hunda deeggaruu qofa osoo hin ta'in namni kun deeggarsa dinagdee bu'uurarraa qabaatee of jijjiiraa yoo deeme malee waan irra nyaatanii bulanii qofni galma hin ga'u jennee ergatti akka aanaattis kallattii naannoo Oromiyaarraa gadi xiyyeeffannee dubartootaaf raada bitnee akka kennu hoolota akka binnee kenninuu fi namoota immoo harree bishaanillee waraabanii dubartootatti gurguratanii jiraachuu danda'anii fi harrees binnee kennaa turre. Uummanni keenya beekumsi isaatiin akkasuma humni isaatiin qarshii isaatiin baasee deeggarsi bal'aa tolaan akkaatuma labsii mootummaan kaa'e kanaatiif akkaataa duudhaa Oromoo kaleessa duudhaa ganamaa saniin wal gargaaraa turee jira. Hojiin bal'aan hojjetamee jira. Harmeen koo garaatti na baadhattee na deessee dugdatti na baadhattee na guddistee dugdatti baattee qoraan baattee midhaan baattee na jiraachistee. Dugda harmeerraa ba'aa habuusnuu jedhamee muuvimentii gaggeeffameen harree gaarii bitamee haadholee adda addaatiif kennamaa turee jira. Egaa hojii haga ammaatti hojjetamaniin hojiin kun yeroo tilmaama maallaqaa isaa baasnuuf naannoo biiliyoona 601.2 ta'uu danda'ee jira jechuudha haga ammaatti. Hojii tajaajila lammummaa bu'uuressuun fayyadamummaa uummataa caalmaan mirkaneessuuf hojiin miidiyaa fi koominikeeshinii hojjetamaa dhufe olaanaadha. Hojiin imala mootummaan naannoo Oromiyaa duudhaa ganamaatti deebi'uudhaaf labsiin labsame kun qixa sirriin hawaasni akka hubatu. Hawaasni hubatee hirmaannaa isaa akka dabalu taasisuu keessatti hojiin hubannaa uumuu, hojii miidiyaa fi koominikeeshinii bal'inaan hojjetamee jira. Hojii miidiyaa fi koominikeeshinii bal'inaan waan hojjetameef hirmaannaan uummataa dabaleera. Misooma naannoo isaa keessatti akka dabalu taasisee jira. Tajaajila lammummaa kana qixa sirriin karaa ganamaan karaa gadaa Oromoo bu'uura godhateen akka inni hojiitti hiiku taasisee duudhaan Oromoo namoomaaf bakka olaanaa kan qabu ta'uusaa kan agarsiise. Naannoleen kaanis bifuma kanaan duudhaa isaanii ganamaatti deebi'anii misooma naannoo isaanii saffisiisuu akkaataatti danda'an barnoota guddaa kan dabarsedha. Injifannoo waggoottan 6 darban tajaajila lammummaatiin galmaa'aa jiru bu'uuressuun milkaa'ina argame itti fufsiisuuf hooggansi yaadee karoorsuu fi madaalaa deemuun uummannis hojjetee milkeessuun cimee itti fufuu qaba. Misoomni waloo kenna tajaajila lammummaan hojjetamu hundaaf
hundaan waan ta'eef gara aadeffannaatti ceessuun ijaarsa egereef bu'uura kaa'uu qaba. Bu'aa kana daran cimsanii itti fufuudhaaf dhaloonni dhufus immoo kanarraa barnoota argatee akka daran kana caalee cimee lafa qabatu. Ijaarsa biyyaa keessattis gahee olaanaa akkaataa inni taphatu irratti qaamni hunduu tumsuun barbaachisaadha. Keessumaa lammiin biyya keessaa walii birmatee yeroo rakkinaa wal cina dhaabbatee gammachuu waliin hirmaatee biyya tokko saba tokko ijaaruudhaaf tattaaffiin taasifamaa jiru kun hundumtuu cimee itti fufuu qaba. Dhimmi kun dhimma dhaloota ijaaruuti. Duudhaan wal gargaarsaa uummata keenyaa haara'eera. Duudhaan baduudhaaf ka'e. Namni walii tumsuun dur ture sun iddootti akka deebi'u gargaareera. Kana bira darbee dhaloota haaraan wal gargaaruun eebbifamuu akka ta'e kennuun fudhachuu caalaa faayida qabeessa akka ta'e amma ijaan argee miira uummataarraa hubatee aadaan kun babal'achuuf jajjabaachuu jalqabuunsaa labsichi dhugumayyuu labsii duudhaa sirrii lafa kaa'ee ta'uusaa argisiisee jira. Kanaafuu kana jabeessinee deeggarree instituushinii kana deeggarsoo cimsinee bu'aa olaanuu finna.